Dan waradaa giddugaleessa godhatee waan bulchaan ammas isaan waradaa irraa hir'isuu waan godhan fakkaata. Barattoota miidhuunsaa garuu inni sun immoo baay'ee kana caalaa miidhagaa sila. Waa'ee kitaaba aadaa Oromoo jalqabaa qubee saabaan barraa'ee fi odeessaalee biroos isin biraan geenya. Ani Galaanaa Balaayi nu waliin tura. Qabxiin seensa yuunivarsiitii bara kanaa gosoota barnootaa 4 barattoonni guyyaa jalqabaa lamaan qoraman qofaan akka murtaa'u ministeerri barnootaa murteesseera. Boqonnaa sanbataa lamaan irraa erga deebi'anii booda barnoota qoraman irratti qabxiin daran waan ol ka'eef gosoota barnootaa guyyoota jalqabaa kamisaaf jimaata fudhataniin qofa akka murtaa'u ta'eera. Murtoo kana irratti barattoonni yaada isaanii BBC'tti himaniiru. Mana barumsaa qophaa'inaa Dambidollootti qormaata biyyaalessaa akka fudhate Daangaa Diinaa akkas jedha. Taayaan barataa sooshaaliidha. Gosa barnootaa isaan fudhatan yoo ilaalte amma eeguma gummaa biyyoo ilaalte Ingiliishiidha, Maaziidha, Aptituudiidha. Ingilishii fi Maaziin silayyuu Aptituudii jechuun Ingilishii fi Maaziidha. Gosuma barnootaa wal fakkaataadha. Barattoonni Ingilishii fi Maazii hin dandeenye Aptituudii hin danda'u jechuun hin danda'amu. Kanaaf akkasumayyuu wanti uuma sirnaa miti waanuma ija gummaan ilaalame tokko illee hin qabu. Akkasuma barataa giddugaleessa godhatee waan bulchaan ammas isaan baay'inni barataa darbee waan ol ka'eef barataa irraa hir'isuu waan godhan fakkaata. Imaannis sun jedhama. Finfinnee mana barumsaa Beeqis jedhamu irraa ture. Baayoloojii fi keemistiriitu godhameera ta'e immoo iddoo biraatti haasamee hojjetameera dasiisee fi isaan immoo baay'ee qabxiin biraa saqqalu. Kanaafiyyuu barattoota miidhuunsaa garuu inni sun immoo baay'ee kana caalaa miidhagaa sila. Iddoo garaagarameera ta'e immoo baay'ee kana caalaa miidhagaa ture. Kana nu wayyaanne. Tarkaanfiin kun warra barattoota qabxii sirriin taane fidan irratti qofa maaliif hin fudhatamne jechuun waa'illi keenya Baqqalaa Toomaa Daayireektara itti aanaa eejensii qormaata biyyaalessaa Dr. Zarihuun Dureessaa haasofsiiseera. Ijoollee sana adda baasnee beekuudhaaf iyyuu baay'inni isaanii heddumina qabu. Yoodhuma adda baasnee keessaa baanan immoo qabxiin amma fakkeenyaaf baawundarii hin qabu ta'a. 75 fidee hinatee filannee isaa hin beekamu. 65 fidee baawundariin hundatti hin beekamu. Amma warra dhibba fide duwwaa adamne yoo dhiisne gaddallaa warri fidan jiranis jiru. Eessatti kunna saabjektoota kana fudhannee walqixaan madaaluu danda'a saayinsawaadha. Low limitation qaba yaada furmaataa nu qabnu keessaa jennee gara kanaatti dhufne malee isa si'anneera. Fakkeenyaaf bakka rakkoon kun hin mudannetti barattoonni gosa barnootaa amma haqaman kanaan qabxii gaarii fidanii warra amma duraatiin immoo tarii qabxii gadi aanaa fidan ofii isaaniitii hojjetanii miidhamanii barattoonni akkasii. Miidhaman amma ilaalleeti isas ilaalleeti dura ilaallee nu kana. Amma barattoota kana qo'aatii tokko keessa gashinee herreegaan, ingiliffaan, aptituudiin, fiiziksiin yoo madaalaman amma isaan qabxii baayoloojii, keemistirii, siivikii sanaan qabxii fooyya'aa finnaa jedhu. Warri qabxii olaanaa fidan sun immoo isaa ol fidan. Warri nuuni jalaa haquuf kaane sun immoo eega akkas ta'ee kamti walqixa madaala jennee dura qabxii ijoollee kana ilaallee ijoolleen kun yoo kam ta'e irra fayyadamu kan jennu ilaallee madaalleeti kanatti itti gaafatamummaa fudhannee akkas godhu. Haleellaa fi saamicha dhalattoota Afrikaa kibbaatiin guyyoota darban lammiilee biyyoota biroo irratti raawwatamaa turee fi tarkaanfii haaloo ba'u Naayijeriyaatti fudhatamurraa akka ka'e Afrikaan kibbaa eembasii ishee Naayijeriyaa cufte. Namoonni yakka naannoo Johannesburgitti hammaate keessaa harka qabu jedhaman 420 ta'an qabamu poolisiin beeksiseera. Zalaalam Taaddasa. Haleellaa fi saamicha jibbiinsa lammiilee biyyoota ormaa irratti xiyyeeffachuun magaalaa Johannesburgii fi naannawaa isheetti dhalate keessatti namootni hirmaataniiru jedhaman 420 ta'an to'annoo jala ooluu poolisiin biyyatti beekse. Ministeerri Haajaa Alaa Afrikaa Kibbaa Naaleedii Paandoor yakka raawwatame kanatti biyyi isaanii qaanfachuu himaniiru. Haleellaa fi saamicha daldalaa lammiilee biyya alaa irratti xiyyeeffate kun biyyoota Afrikaa hedduun kan balaaleffatame yoo ta'u biyyoota tokko tokko keessatti tajaajilaa fi oomisha Afrikaa Kibbaa lagachuufis waamichi dhiyaachaa jira. Naayijeriyaatti garuu balaaleffachuurra darbee tarkaanfiin haaloo ba'uu fudhatamaa jira. Gara Afrikaa Kibbaa imaluus lagachaa jiru. Kanumarraa kan ka'e hariiroon dippiloomaasii biyyoota lameenii qormaata keessa galeera. Afrikaan Kibbaa imbaasii ishee Naayijeriyaa jiru yeroodhaaf cufteetti. Kaampaaniiwwan qabeenyummaan isaanii kan lammiilee Afrikaa Kibbaa ta'an Abuujaa fi Leegos keessaa akka cufaman ta'eera. Fooramii dinagdee addunyaa magaalaa Keep Taawun keessatti gaggeeffamaa jiru irrattis Naayijeriyaan akka hin hirmaanne karaa gorsaa pireezidaantii Muhammadu Buhaarii ibsite.
dubbatteetti. Daldaltootni biyya alaa fi biyyattii qabeenyi isaanii jalaa saamamee fi manca'ee BBCf yaada kennaniin gochaa kanatti gadduu isaanii dubbatu. Uummata keerraa wanni akkasii irratti ta'uun sirrii miti. Haleellichi kan lammii biyya ormaa ta'an irratti xiyyeeffatee ture. Nuti garuu lammiileedhuma Afrikaa kibbaati. Kana keessa maal argatume nama na gargaaruu hin argannee ture. Poolisiin konkolaattota keetti dhufaa jiru ibiddaan gubuu fi achi ba'e jedhanii naa bilbilaa turan. Ji'a sadii fa'iin deddeebi'anii suuqii keenya saamu ni caccabsu. Mootummaan tarkaanfiin fudhatu. Amma maallaqni koo dhumeera. Deebi'ee daldala akkamiin jalqaba? Maallaqni koo dhumeera. Yoo mootummaan maallaqa naaf kenne tikkeeta bitadheen Baanglaadeshitti gala. Afrikaa kibbaa keessatti sanyiidhaan nama qoodanii haleeluun waan baratame ta'ullee bara 2008 irraa eegalee garuu daranuu hammaateera. Bara sana namoota 60 caalantu ajjeefaman. Haleellaa jibbinsa irratti hundaa'uun dilbata Johannesburgitti eegaleen haga ammaatti namoonni ajjeefaman 7 gahaniiru. Dhimma Afrikaa kibbaa irra turraa haleellaa fi saamicha Johannesburgitti dilbata eegalee osoo baqatanii lubbuun lammiilee Itoophiyaa 2 darbu ambaasaaddarri Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti argamuu kataan Dr. Shifarraa'u Taklamaariyaam BBCtti himanii turan. Hiriyyaa namoota lubbuun darbanii kata'ee fi wayita balaan kun qaqqabus kan ijaan arge obbo Abbuu Huseen bilbilaan dubbiseera. Gaafa dilbata galgala naannoo isoon gara manaa galu fiiguu jirru jalaa fiiguu jirru karaa nutti jedhanii makiinaan wayiilee kan fuuldura gubanii jira. Karaa jalaan deemnee gara manaa itti galudhamnee akkasitti karaa duubaan dhufeenidha. Karaan nu afoottidha waan jiruuf qoloon guddaan kun hidhamee ture. Karaa dhagaa karaa irra guuranii makiinaa karaa irra gubanii karaa deemnee dhabnee yennaan karaa irraa gorree duubaan dhufanii nudhaan makiinaa lamaan jirra. Tokko nu fuuldura jira. Makiinaa namni keessa jiru kana keessatti nama duubaan dhufanii rukutan. Kanaaf konkolaataa ittiin imalaa turtanii konkolaataa biraatu dhufee rukute moo konkolaataa warruma saamtotaati ka rukute? Konkolaataan kama warra biyyaati kama warra saamtotaati. Hayyee warri amma lubbuun darban lameen eenyu jedhamu maqaadhaanii haalli jireenya isaanii hoo akkami? Maqaan isaanii tokko na cinaa ta'u Amaan Kaasootii ka dudduuba keenyan ta'u Abdulqaadir Amaan. Abdulqaadir Amaan asaasaa kun ammoo boqojjiidha. Kanaaf battaluma sanatti lubbuun darbe moo hospitaala gahuu danda'anii turan? Battaluma sanatti lubbuun darbe jira lachuun waan qofatu mana yaalaa arga malee. Atillee miidhamte haga miidhaan kee akkam? Miidhaan dugda kanaa fi luka laphee kana miidhametti. Waahillan kee yoom gara Afrikaa kibbaa deeman? Gara Afrikaa kibbaa akka biyya akka lakkoofsa Faraansiitti 2008 dhufan. Baruma tokko dhufan walumaan dhufan. Tole maatii horatanii. Maatii sadii qabu lachuu. Awwaalchi raawwatamee taaziyaa taa'utti jiraare maatiin achumatti. Awwaalanii taaziyaa taa'u jiran. Yoom awwaalaman? Guyyaa Jibirii awwaalaman. Daldala kan mataa keessanii hojjettu moo kan nama biraatti daldalaa turtan warri lubbuun darbillee? Hojiin keessatti ni daldalaa suuqii gurgurra. Warri lubbuun bahe kunneen kan ofii daldalataa turan. Warri eembasii dhufanii isiniin haasofsiisne waa'ee balaa sin mudatee maatii jajjabeessuu waan akkasiin turre? Nage noomaan dhumne nuti baqata mooliin dhaqanne qabiyyuu jiru kanatti anallee mana yaalaa nageessanii isaanillee bakka awwaala geessanii awwaalan malee maa biraa ka Itoophiyaa irraa nu guddisee nagarre. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo odeessaalee gaggabaaboo hirphaa gammachuu qopheesse dhageenya. Galatoonni galaana naannoo Gambeellaatti hojjettoonni miti mootummaa 2 hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen har'a ajjeefamuun himame. Konkolaataan gara da'oo qubannaa lammiilee Sudaan kibbaa keessa qubatanitti imalu irratti dhukaasni eegalamutu himame. Baqattoonni Sudaan kibbaa 400 lakkaa'aman Gambeellaa akka jiran Deutsche Welletu gabaase. Aleellaan lammiilee biyyoota biroo Afrikaa kibbaa jiraatan irra qaqqabu mormuudhaaf kutaalee ardii Afrikaatti hiriirri mormii bahame. Dimokiraatik Riippaabilika Koongootti magaalaa Kinshaasaa fi Lumbaashitti jiraattonni imbaasii Afrikaa kibbaa duratti hiriiraaf ba'aniiru. Saamicha mudate hordofuudhaanis daandiin qilleensaa Tanzaaniyaa balalii gara Afrikaa kibbaatti balali'uu addaan kuteeras jedhameera. Manni murtii Faransaayitti kormaan iyyee ollaa jeequudhaan
himannaan seeraa irratti dhiyaate injifatee jedhame. Abbaa warraa fi haadha warraan sooramaan hojiirraa gaggeeffameetu barii barraaqaan iyyee nu rakkisee jedhee himate. Manni murtii iyyasaa akka itti fuus eeyyameefii jira. Dubartiin kormaa kana guddisuus beenyaa doolaara 1,000 akka argattus eeyyameefii jira. Tarkiin ulaa baqattoonni Siiriyaa Awurooppaatti qaxxaamuran deebistee banuuf akka dandeessu akeekkachiifte. Baqattoota Siiriyaa miliyoona 3.6 kan simate Tarkiin lakkoofsa namoota Awurooppaatti qaxxaamuranii dabaluu akka danda'us akeekkachiiftee jirti. Obomboleettiin Hurricane Dorian Bahamaasitti lubbuu namoota 20 dabarsee qarqara baha Yuunaayitid Isteetitti yaaddoo uumaa jira. Qarqara Kaaroliinaa Kaabaatti suuta imaluurra kan jiru obomboleettiin kun namoota 10,000tti lakkaa'aman ibsaa malee hambiseera jedhameera. Galaan oduun sa'aatii kanaaf qabde isaan kana. Yeroo gaarii. Qophii keenya xumuraan barreessaa Mangashaa Riqituu jedhamu kitaaba aadaa Oromoo ibsu yeroo jalqabaaf qubee saabaan akka barreessan dubbatu. Hanga ammaatti kitaabota afaan aadaa seenaaf siyaasa Oromoo barsiisan 13 afaan Ingilizii fi afaan Oromoon barreessanii maxxansiisaniiru. Firaafolii Dhugaasaa waan iyyaafatte akkanatti nuuf dhiyeessiti. Wallagga Lixaa magaalaa Boojjiitti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1950 kan dhalatan obbo Mangashaa Riqituun barumsa isaanii sadarkaa tokkoffaa Boojjiitti sadarkaa lammaffaa immoo Finfinneetti xumurani. Wantoota aadaa ta'an walitti qabuu kan jalqabanis ijoollummaan ta'uu ni dubbatu. Sibiilii torbaffaan jiran ture yommuu kana calqabe. Dabtariin mana barumsaa kooti gariinsaa hoomorkiidha gariinsaa keessa weedduu baay'eedha. Kitaabni isaanii inni jalqabaa Biiftuu Diiramaa jedhu akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981 maxxanfame. Kitaabni kun weedduu mammaaksaa fi geerarsa of keessaa kan qabu yoo ta'u, qubee saabaatiinis barreeffame. Kitaabni afaan Oromoo akkanaa maxxanfamuunis isa jalqabaa ture jedhu obbo Mangashaan. Karaa aadaadhaa isa qofaadha. Baabeliidha malee oolisinis abbaan gammachiisi hiikeeraa. Faarfannaas immoo inni godheeraa afaan aadaan isumaa jechuudhaan namni miti jedhe immoo na gaafatu. Yeroo sanatti kitaaba afaan Oromoo maxxansuun hedduu cimaa akka ture kan dubbatan obbo Mangashaan keessumattuu yeroo gulaalliin kitaabaa adeemsifamutti akka hedduu rakkatan himu. Warri ediitii godhu masaafaqaa ministeerii keessattuu baay'ee deebisanii keessaa kukkutanii waan akka maasaafaa kun mangistii tuqaa kun maal jechuu keetii gaaffii nuti keessatti baay'ee ni ta'e ani kanan qopheesse gara peejii 400 ta'e garuu nu maxxanfamu gara peejii 100 achi keessayyuu gara waggaa tokkoo tureetti deddeebi'ee warra istaashinii warra isa hojjetu gabbarsuudhaan tullaa kana faa bitee dhugaatiitti bitee maqaraa meeqaan maxxanfame nu. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1985tti biyya Ingilaand galuu isaaniin boodas kitaabolee aadaa fi afaan Oromoo barsiisan maxxansiisuutti fufaniiru. Obbo Mangashaan waggootii 18 booda bara 1998 akka lakkoofsa Awurooppaatti kutaa lammaffaa kitaaba isaanii Biiftuu Diiramaa qubee afaan Oromoon barreessanii maxxansuun milkaa'aniiru. Obbo Mangashaan kitaabolee aadaa, duudhaa fi seenaa Oromoo irratti afaan Ingiliffaan 5, afaan Oromoon 5, kan afaan lamaan walitti qabatan ammoo 3, walumaa galatti kitaabota 13 barreessanii seenaaf ol kaa'aniiru. Yoo Waaqayyo jedhe hanga lubbuun koo jirtutti barreessuu hin dhiisu kan jedhan obbo Mangashaan dhuma irratti barreessitoota dhaloota kanaaf ergaa isaanii dabarsaniiru. Yoo dhuguma Oromoodhaaf jedhanii barreessu ta'ee aadaa Oromoo guddisuuf ta'e kitaaba tokko maxxansiisanii yoo inni gurguramuu didee akka dugda duuban deebine gara fuulduraatti adeemuutu isaanirra jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiileen keenya har'aaf jennee qopheessine kanuma hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Qophii kana kan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balay, qopheessiteef Firaa'ol Balay, horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.